Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa keessa socho'u tarkaanfii waraana mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhachaa jiruun injifannoo addaa gonfachaa jiraachuu beeksiseen. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana faashistaa Abiy Ahmad irratti fudhate kanaan meeshaalee waraanaa garaagaraa booji'uun loltoota Bilxiginnaa danuu ajjeeseen irra garmaamaa jira jedhama. Bal'ina gabaasa injifannoo waraana bilisummaa Oromoo kana guutuusaa qabannee jirra. Hanga xumuraatti nu faana tura. Gareen Al-Shabaab haleellaa jabaa daangaa Itoophiyaa irratti raawwateen qaamota mootummaa dabalatee lubbuu namoota hedduu galaafate. Dubbiimaan Opereeshinii waraanaa Al-Shabaab Abu Musab gareen isaanii iddoo hedduu qabachuun poolisoota Itoophiyaa danuu ajjeesuu beeksise. Odeeffannoo kana bal'ina isaa qindeessinee jirra. Nu hordofaa. Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Sulultaatti nafxanyoonni maqaa mana amantaatiin lafa Oromoo weeraruu itti fufan. Bulchiinsi magaalaa Sulultaas amantaa da'oo godhachuun weerara lafa Oromoo irratti geggeeffamaa jiru kanarratti tarkaanfiin fudhadha jechuun dhaadate. Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya. Odeeffannoolee wayitaawaa adoolessa 23 2022 kan guyyaa irraa qabannee walitti deebinee jirra. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana turaa jechaa kanneen chaanala YouTube keenya faara taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'aa. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenya saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana turaa. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo koomentii keessatti barreessuun nuuf godhaa. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa waliin turtii gaarii. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa keessa socho'u tarkaanfii waraana mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhachaa jiruun injifannoo addaa gonfachaa jiraachuu beeksise. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana faashistaa Abiy Ahmad irratti fudhate kanaan meeshaalee waraanaa garaagaraa booji'uun loltoota Bilxiginnaa danuu ajjeesee irra garmaamaa jira jedheen. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa koonyaa Gujii ba'aa keessa socho'u Cibraan Odaa Doolaa fi Cibraan Soddonbooroo waliin ta'uun aanaa Gooroo Doolaa ganda Adaadii keessatti waraana diinaa kan aanaarraa gara Adaadii dhufaa ture irratti lola cimaa guyyaa 3 geggeesseen loltuu PP26 battalatti ajjeesee 30 madeessuun meeshaa kilaashii 5 fi hidhannoo 4 irraa hiikee galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Guyyaa gaafa 19 ji'a 7 2022 Cibraan Odaa Doolaa aanaa Gooroo Doolaa ganda Qaraaroo keessatti lola cimaa waraana PP irratti geggeesseen loltuu diinaa 12 battalumatti du'aan yoo geggeessu 14 madeessee reeffaa fi madoo konkolaataa lamaan fe'attee gara aanaatti deebitee jirti. Abdii fi wanteen uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa koonyaa Gujii ba'aa keessa socho'u Cibraan laga dambii aanaa Sabbaa Booruu ganda Siree Buqqii iddoo addaa Dareersaa jedhamu keessatti waraana PP kan wal guurtee aanaarraa dhufte irratti lola cimaa yeroo dheeraaf geggeesseen loltuu PP 16 battalatti yoo ajjeesu 17 ol ammoo madeessuun ari'ee gargar facaasee of duuba deebisee jira. Haaluma kanaan Cibraan Odaa Doolaa aanaa Doolaa Reeddee ganda Adaamaa Sooddoo keessatti tarkaanfii waraana PP irratti fudhateen loltuu PP 7 battalatti ajjeesee 10 immoo madeessee jira. Cibraan Odaa Doolaa aanaa Doolaa Reeddee ganda Zambaabaa magaalaa Zambaabaa keessatti tarkaanfii cimaa waraana PP irratti fudhateen loltuu PP 12 battalatti du'aan yoo geggeessu 10 ol madeessuun injifannoo boonsaa galmeessuu gootichi waraanni bilisummaa Oromoo ifoomsee jira. Gareen Al-Shabaab haleellaa jabaa daangaa Itoophiyaa irratti raawwateen qaamota mootummaa dabalatee lubbuu namoota hedduu galaafate. Dubbiimaan Opereeshinii waraanaa Al-Shabaab Abu Musab gareen isaanii iddoo hedduu qabachuun poolisoota Itoophiyaa danuu ajjeesuu beeksise. Adda bilisa baasaa Ogaadeen haleellaa hidhattoonni garee Al-Shabaab adoolessa 20 2022 iddoowwan daangaalee naannoo Somaalee kan biyya Somaaliyaadhaan keessan irratti raawwate balaaleffate. Gareen hidhattoota Al-Shabaab
daangaa naannoo Somaaleetti magaalaa fi ollaawwan godina Afhaadar keessatti argaman irratti haleellaa raawwateen lubbuu namootaa badee qabeenyaanis barbadaa'u ONLF ibsa adoolessa 21 2022 baaseen ibsee jira. Maddi oduu Reuters gama isaatiin ajajaa waraanaa Itoophiyaa waabeeffachuun akka gabaasetti haleellaa gareen hidhattootaa kunneen raawwataniin lammiilee nagaa lama dabalatee namoonni 17 gama Itoophiyaatiin ajjeefamuu fi miseensonni garee kanaa 63 ammoo tarkaanfii humnootii nageenyaa naannoo Somaalee irratti fudhataniin ajjeefamaniiru jedhe. Haa ta'u malee haleellaa kana ilaalchisee gama mootummaa Itoophiyaatiin hanga yoonaatti kan jedhameen jiru. ONLF ibsa isaa kanaan tarkaanfii humnootiin naannichaa hidhattoota kanneen irratti fudhataniin miidhaa cimaan irra qaqqabuu fi kanneen harca'uun hafan qulleessaa jirus jedheera. Akkasumas tarkaanfii garee hidhattoota kanneen irratti fudhatamu keessatti miseensonni isaa fi uummanni naannoo Somaalee humnootii nageenyaa naannichaa waliin akka dhaabbataniif ONLF waamicha taasisee jira. Kana malees aangoonni naannichaa haleellaa kanaa fi kanneen kana fakkaatan kan biroo nageenyaa fi tasgabbii uummata keenya balaarra buusan irratti tarkaanfii hatattamaa barbaachisu hunda fudhachuu qaba jechuun gaafateera. Milishoonni garee Islaamistoota Somaaliyaa Al-Shabaab gandoota Itoophiyaa waliin waldaangeessan lama keessatti haleellaa raawwachuun namoota nagaa 3 fi qondaaltota poolisii Itoophiyaa dabalatee 17 ajjeesuu ajajaan nageenya Itoophiyaa bakka sana ture eeruun Reuters gabaase. Reuters qondaalaa nageenya Itoophiyaa waabeeffachuun akka gabaasetti garee hidhattoota Al-Shabaab irraa ammoo 63 ajjeefaman. Haleellaa daangaa kanaan dura yeroo baay'ee mul'atee hin beekne kun kan raawwatame roobii gareen Al-Shabaab waliin hidhata qabu gandoota Yeedii fi Atoo jedhaman Somaaliyaa naannoo Bakkol keessatti wayita weerareetti ture. Gareen kun gandoota kanneen irratti haleellaa kan geggeessan ajajoota isaanii keessaa tokko daangaa gama Itoophiyaatiin jiru keessatti ajjeefamuu hordofee akka ta'e ajajaan humna nageenya Itoophiyaa madda oduu kanatti himee jira. Naannawaa lamaanittuu waraana cimaatu geggeeffamaa ture. Booda garuu hidhattoonni Al-Shabaab humna adda naannichaa cabsuun gara naannichaa seenan jedhu namoonni BBC'n dubbise. Hidhattoonni kunneenis kaleessa waaree booda sa'aatii 8 irraa kaasee iddoowwan UD fi Atoo jedhaman akka to'atan himuun amma godina Afdeeritti qarqara aanaa Argeelleetti akka argaman dabaluun himamee jira. Jiraattonni naannichaa hidhattoonni dhufaa jiraachuu waan hubataniif gara bosonaatti baqachuulleen dabaluun himamee jira. Ajajaan humna nageenya Itoophiyaa sababa miidiyaatti dubbachuuf aangoo hin kennamneef maqaa isaa hin eeramne kun akka jedhanitti ajajaan Al-Shabaab man'ee tokko Itoophiyaa keessatti ijaaruudhaaf daangaa ce'e. Ajajaan humna nageenya Itoophiyaa jalqaba kan ajjeefaman qondaalota poolisii Itoophiyaa 17 jedhanii turanis boodarra garuu namoonni nagaanis akka keessatti argaman mirkaneeffatanii jiru. Oduu himaan opereeshinii waraana Al-Shabaab Abu Musaab akka jedhetti gareen isaanii mandara lama qabachuun poolisota Itoophiyaa hedduu ajjeeseera. Akkasumas meeshaalee waraanaa poolisota humna addaa Itoophiyaa irraa akka fudhatee dubbata. Lakkoofsa hidhattoota Al-Shabaab du'anii ilaalchisee Abu Musaab yaada kennuu hin barbaanne. Lakkoofsi namoota du'anii Al-Shabaabiif aangoonni Somaaliyaa yookiin qaamni biroo kennuu yeroo hedduu waliin simu. Muummeen ministeera Somaaliyaa humni nageenyaa gara naannoo Bakkol bakka leelaan itti qaqqabeetti akka bobba'aniif ajaja kenneera jechuun biiroon ministeera muummee ibse. Al-Shabaab mootummaa Somaaliyaa aangoorraa buusee seera shariyaa cimaatiin biyyattii bulchuuf irra deddeebiin biyyattii keessatti haleellaa boombii dhoosuu geggeessaa ture. Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Sulultaatti nafxanyoonni maqaa mana amantaatiin lafa Oromoo weeraruu itti fufan. Bulchiinsi magaalaa Sulultaas amantaa da'oo godhachuun weerara lafa Oromoo irratti geggeeffamaa jiru kanarratti tarkaanfii akka fudhatu dhaadhatee jira. Qaamoleen amantaa da'oo godhachuun saamicha lafaa raawwatan magaalaa Sulultaa ganda Qasoo Wasarbiitti hayyama qaama dhimmi ilaaluu fi beekamtii mana kiristaanummaan alaa bataskaana ijaarra jechuun lafa bal'aa weeraran. Weerarri lafa mana amantaa da'oo godhatee kun hatattamaan dhaabbatee ijaarsota seeraan alaa bakka bakkatti mul'atan kanneen irratti tarkaanfii akka fudhatamu gaafatamee jira. Weerarri lafa mana amantaa da'oo godhachuun raawwatamu keessumaa Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetti dhimma irra deddeebiin raawwatamuu fi
rakkoo jabaatee itti fufedha. Daldaltoonni lafa golgaa abbaa amantaa uffatanii maqaa taabotaatu bu'ee fi xabala tubeen bakka bakkatti seeraan ala lafa dalleeffatan ammas gocha isaanii kanarraa hin dhaabbanne. Iddoowwan gochi kun kanaan duras bal'inaan keessatti mul'ataa ture keessaa tokko kan taate magaalaa Sulultaatti lafti uummata daldaltoota lafaa fi siyaasa mana amantaa da'oo godhataniin itti fufiinsaan weeraramaa jiraachuun beekamee jira. Magaalaa Sulultaa ganda Qasoo Wasarbiitti weerartoonni lafaa kun gaara weeraranii maqaa bataskaana ijaaruutiin mandara hundeeffatanii jiru. Mandara hundeeffatan kan ammoo halluu kaayyoo siyaasa isaanii ittiin calaqqisiifatan dibuun ergama dachaa weerara lafaa fi daldala siyaasaaf wixinatan hojii mul'isaa jiru. Bataskaanni bifa kanaan ijaarame kun beekamtii mana kiristaanaa malee fedhii dhuunfaatiin kan ijaaramedha jedhu bulchaan mana lubummaa aanaa Sulultaa turtii neetwoorkii mana lubummaa Oromiyaa waliin taasisaniin. Bulchaan aanaa Sulultaas gama isaaniitiin dhimmicha irratti deebii kennaniin bataskaanichi hayyama malee diddaadhaan beekamtii mana kiristaanaatiin alatti kan ijaaramedha jedhu. Qaamni mootummaa sochii gareen amantaa keessa dhokatee weerara lafaa fi daldala siyaasaa irratti bobba'e kun taasisuu dhaabsisuuf dirqama irra jiru hin baaneem. Gandoota biroo keessattis gochi wal fakkaatu kan mul'atu ta'uu ammoo jiraattonni ragaa ba'u. Waa'een lafa uummataa maqaa bataskaana ijaaruutiin weerarame mandara calaqqee siyaasaa sirna nafxanyaa ta'ee jiru kun battala dhaga'ame irraa kaasee toora miidiyaalee hawaasaa irratti dhimma hedduun irraa dubbatan ta'ee jira. Gariin sochii kun dhaabbachuu dhabuun tuffii gareen maqaa amantaatiin daldalu kun naannicha irratti qabu mul'isa wayita jedhan. Kun ammoo yeroo lafti hangi kun seeraan ala weeraramutti qaamni naannichaan bulcha jedhu eessa ture jechuun maddi rakkoo ijoon qaama mootummaa gaafatamasaa baachuu dadhabee bira ta'uu akeekan. Daldalli lafaa amantaa da'oo godhachuun raawwatamu kun kan amantaa jarri himatanii fi ittiin daldalan kanallee kabaja dhabsiisu ta'uu ibsuun isaan daldala kanarratti bobba'an irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamu akka qabu ijaarsonni maqaa bataskaanaatiin seeraan ala raawwataman kunis hatattamaan akka buqqaan gaafatanii jiru. Bulchiinsi magaalaa Sulultaa weerara lafa amantaa da'oo godhachuun raawwatamu irratti tarkaanfii malu kan fudhatu ta'uu ibsee. Magaalichatti weerarri lafaa maqaa mana amantaa Ortodoksiitiin raawwatamu itti fufee jiraachuu kan ibse bulchiinsi magaalichaa gocha kana hatattamaan dhaabsisuuf tarkaanfii maluu ni fudhanna. Guyyoota muraasa keessatti manneen bifa kanaan ijaaraman kaasuufis koree hundeessinee hojiitti seenirra jedhe. Gareen finxaaleeyyii Amaaraa bifa qindaa'een socho'an kanaan duras mana amantaa Ortodoksii akka golgaatti fayyadamuun taabotatu bu'ee taabotatu lafa keessa argame xabalatu bee jechuun magaalota Galaan Kooyyee Faccee fi bakkoota garaagaraatti weerara lafaa raawwataa turuun ni yaadatama. Gochichi adeemsa qaanfachiisaa kabaja mana amantichaa hir'isu ta'uu manni lubummaa Oromiyaa kanaan dura ibsuun waan yaadatamudha. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa nuti guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolabama. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'aa. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.